السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتو تدعوتو تكينا أكم جرتا ننجا جرا الحمد لله رب العالمين. دعوتو تكينا أرى كواكو دبير فجرا أرمال قوتر تون هنجتن أكمار جتان كان أفتا بتشاك بدر في أرى ميشا سنتانه وفن اللي كان أركض أقبل ماله أفتا باجي تجرا كجرا كربرتي واحد تجرا قرآن تجرا دعوتو تكينا هكذا فيديو كيانا جنتورن دعوت داسنين جرا شير لايك سبسكرايب كتشومو هندعتنا دعوتو تكينا فيديو كنا جيرو جل كباتف نمني ديرا ورثة سرپرايز قولوا في مشان الرابطة يجرا دعوتو تكينا اللي أفتا ورديرا وركيسة السرپرايز مال فينغوني سنجرا أمبوليس كينا عبد الرحمن فكيني سنيفتا يكتني يادا دعوتو تكينا أسمان أقدر فيديو كيانا يجرا سنجرا لايك كتشون دعتنا isin rabanne radifam sinin jedha daawwattoota keenya tokko meeshaa obboleessa keenya Abdurrahman isin agarsiisa sinin jedha daawwattoota keenya asumaan illee waa warri isaati kenne akka laallatu warri xalabachuu barbaadan illee akka xalabattaniif jechuudha daawwattoota keenya obboleessi keenya mul'ibsi dhiiraa uffata dhiiraa bittinidha ni beekan uffanni kun uffata dhiiraa bittinidha uffata dubartiitti jira uffanni dhiiraa bittiniin kun sadii jechuudha kanuma sadiif ta'u meetira sadii jechuudha daawwattoota keenya kuno haala kanaan meetira abbaa kan abbichaa uffatuutti hodhama waan ta'eef nu biratti hodhamu kuno kana fakkaata daawwattoota keenya uffata baay'ee bareedaadha yoo kalariin isaa sirriitti isinti mul'atin illee rakkina kaameraa kiyyaa ta'uu danda'a sababni isaallee kaameraan keenya qulqullina baay'ee hin qabu sirriitti meeshaalee nu mul'isaa hin jiru inshaallah yeroo gabaabaa keessatti ni qayyaree ni abdii qaba daawwattoota keenya kana fakkaata uffanni obboleessi keenya Abdurrahman maatii isaatiif jechuudha kuno uffata sadii jechuudha daawwattoota keenya kabiraan mootu uffata dubartiiti uffanni dubartillee kuno inni tokko kalarii kanaan kana fakkaata uffata dubartiiti innillee meetira abbarratti hodhama jechuudha abbicha uffatu irratti inni kunis isa kana jechuudha daawwattoota keenya baay'ee bareedaa fi furdaa uffata ta'edha jechuudha uffanni kun keessaa kun akkana jira duubni isaa akkana jira keessaa akkana jira kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya uffanni kabiraan mootu ammallee kalarii biraatiin jira kunis kalarii kana fakkaatuun kun daawwattoota keenya kalarii nuti filate bareedaa jedhee abdii qaba maaliif uffata faashina dhufu uffata biyya keessa jiru warra bira jirtu beeka waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata kun sadiinu kalarii garagaraati uffanni dubartii kun afurii waan ta'eef lama maatii kun irra wal fakkaatu kun lamaan ka wal fakkaatu kun lamaan immoo ka garagaraati uffata dubartii afuriif ta'u jechuudha daawwattoota keenya ka itti aanu mootu quraana qalama qabdi obboleettiin teenya dhiifama obboleettiin teenya jedhe yeroo hunda obboleettiin jechaa waan hojjedhu afaan tana baratee dhiifama isiniin jechaa daawwattoota keenya ka itti aanu kun quraana rimootiidhaan dalagu jechuudha daawwattoota keenya akkuma footoo irratti argaa jirtan kana kun rimootii qaba rimootiidhaan dalaga jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaataa keessatti immoo akkuma asirratti argitan kana quraana habbaa tokko bicha osoo hin taane kun asirratti habbaa hedduu agarsiisa akkuma asirra jiru kana jechuudha wanni keessaa jiru hunduyyuu anamma kana sixoota namaaf kennamu waan ta'eef hiikee harkaan jalaalii gadi oofuun barbaanne kana fakkaata quraanni kun daawwattoota keenya rabbi sarraa haa jaalatu obboleessa keenya maaliif meeshaa kana hunda caalaa quraana kanatu iyyuu waan guddaa jechuudha daawwattoota keenya sababni isaallee namni duniyaa bicha wal yaadachiisuun faayidaan qabu akkanallee warra isaa yaadachiiseera jechuudha rabbi keetiin isaa haa yaadattu isaan jenna isinillee du'aa godhaa isin jedha daawwattoota keenya isinillee bittanii quraana rimootiin hojjetu kana warra keessanii kennuu barbaadan biyya keenya keessatti ni argama jechuudha daawwattoota keenya asumaan isin beeksisuu barbaada. Keenya dura meeshaa isin agarsiisee uffata dubartoota isin agarsiisee jidduudhaan addaan kute wanta hafetu jira innillee kunoo obboleessi keenya Abdurrahman jalbaaba bitee jira kunoo jalbaaba kanallee haala kanaan asumaan laala isin jedha daawwattoota keenya hidhata qaba asirraa kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya akka itti aanu immoo minxaafii lama yoo obboleessi keenya kunoo minxaafii lamaan illee kana fakkaata irratti salaatu fi afatu illee ka ta'u jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata minxaafii baay'ee bareedudha yoo kaameraan dukkaneessillee dhiifama ifaan badee jira daawwattoota keenya isin mul'ata abdii qaba kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya meeshaan obboleessa keenya Abdurrahman kunoo minxaafii kan lamaan jechuudha daawwattoota keenya uffata quraana waan hunda isin agarsiisee ture kana fakkaata warroonni warra keessan sarpiraayiz gochuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 9
torbatamii torba jaatamii sagal jaatamii jaha shantama jechuudhaan nu bilbiluu dandeettanii daawwattoota keenya meeshaa barbaaddanii uffata barbaaddanii waan kamiyyuu isin bira jirra isiniin jenna daawwattoota keenya ammaaf xumuree jira viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.